Zahaa Hadiid jedhamti. Addunyaa irratti arkitektii beekamtuu fi dizaayinar milkoofteedha. Lammummaa biyya lamaa Iraaniif Ingilaandi qabdi. Bara 1950 magaalaa Iraan Baagdaad keessatti dhalatte. Umurii waggaa 63 keessatti bu'aa bahii fi milkaa'ina jireenyaa keessa dabarte. Bara 2016 dhibee onneetiin boqotte. Ogeettii arkitektii gamoo kataatee Zahaan ogummaa ijaarsaa adda ta'aniin maqaan ishee leellifama. Hojiin ishee yeroo baay'ee uumama waliin wal qabatu. Sararoonni uumamaa isheef bu'uura akka ta'an ogeeyyiin damee kanaa ni himu. Zahaa Hadiid gamoo ijaarsisuuf yeroo gaafatamtu jalqaba naannoo qoratti. Dizaayinii gamoo qopheessuun dura yaada ishee fakkiin lafa keesse. Zahaan bara 2004 dubartii jalqabaa badhaafamtuu Prizkar Architecture taateetti. Badhaasni kun ogummaa dizaayinii ijaarsaa keessatti badhaasa olaanaadha. Dhaabbanni Zahaa Hadiid bara 2024 ibsa baaseen dhaabbata Daar jedhamu waliin ta'uun buufata xiyyaaraa Bishooftuutti gorsaa dizaayinii ta'uu isaa ibsee tureera. Daayirektar damee aviyeeshinii Zahaa Hadiid Architect Cristiano Cesato buufanni xiyyaaraa Bishooftuu Abuu Seeraatti ijaaramu kun karra seensa gaanfa Afrikaa fi Itoophiyaas wiirtuu deddeebisa ardichaa kan godhuudha jedha. Buufata xiyyaaraa kana kan dizaayinii isaa hojjetu aadaa biyyattii bu'uura godhachuun ta'uu fi ijaarsi isaa yoo xumuramu buufata xiyyaaraa si'ataa addunyaa akka ta'u ibse. Teessuma lafaa Abuu Seeraa giddugaleessa karaa godhateen uumamu bu'uura godhachuun hojjetama jedhan Daayirektarri damee aviyeeshinii Zahaa Hadiid. Dizaayiniin haala naannoo giddugaleessa godhate ogummaa arkitekti Zahaa Hadiid ittiin beekamtuudha. Lammummaa dachaa Iraaqii fi Ingiliz ka qabdu Zahaa Hadiid dubartii jalqabaa badhaasa warqee Royal Institute of British Architects jedhamu badhaafamteedha. Yeroo badhaasa kana fudhatte yeroo ammaa arkitektoota dubartootaa beekamtii qaban argaa jirra. Kun salphaa miti. Qormaata hedduutu jira. Waggoota dhiyoowaas garuu jijjiirama guddaatu mul'ata. Kanas itti fufsiisna jechuun ishee gabaafameera. Gamoowwan Zahaa UK, Hong Kong, German, Azerbaaijaanii fi biyyoota biroo hedduu keessa jiru. Chaayinaatti Guangzhou Opera House, Londanitti Serpentine Sackler Gallery fi Muuziyeemiin Transporti Glasgow dizaayinoota ishee keessaayi. Zahaan badhaasa arkitektoota United Kingdomiif kennamu Riba Starling Prize jedhamus si'a lama injifatteetti. Bara 2010 badhaasa Rome Massey Museum, bara 2011 ammoo Bristolitti kan argamu badhaasa Evelyn Grace Academy Award argattee jirti. Zahaa Hadiid University of Beirutitti herrega baratte. Boodarra yuunivarsiitii kanaaf dizaayinii gamoo tokko hojjetteef. Arkitektii Zahaa Hadiid dhaabbata jedhamu kan hundeessite bara 1979 ture. Pirojektii guddaa jalqabaa ishee Jarman Wi'am Riinitti kan ijaarame Viitraa kan jedhamu buufata ittisa balaati. Olompikiidhaaf kan dizaayinii isaa tolchite dorgommiin bishaan irraa kan irratti taphatamu London Aquatic Center boca dambalii bishaanii kan qabu yoo ta'u, boolla bishaan daakuu meetira 50 gadi fagaatu qaba. Waancaa addunyaa bara 2022 Qatar qopheessiteef istaadiyeemota ijoo turan keessaa tokko kan Zahaan dizaayinii isaa hojjetteedha. Olompikii Tookiyoo bara 2020tiif dizaayiniin isteediyoomii isheen hojjette ammoo fudhatamni dhorkamee isteediyoomii gatii rakasaan bakka buufamuun dubbii ijoo ta'ee ture. Zahaa Hadiid arkitektoota collee jaarraa 20ffaa fi 21ffaa jedhaman keessatti akka eeramtu ogeeyyiin damee kanaa ragaa bahuuf damee olaantummaa dhiirotaan dhuunfatame keessatti hojiiwwan ishee beekamtii fi fudhatama akka argatan akkasumas dubartoonni akka damee kana keessatti hirmaatan qabsaa'uu isheetu himamaaf. Ogeeyyiin ogummaawwan dizaayinii ishee hojii ammayyaa fi agarsiiftuu addunyaa borii jedhanii ibsu. Barnootaaf Iraaq keessaa kabaatee umurii ishee ganna 17 taateeti. Yuunivarsiitii Beeruut irraa erga eebbifamtee booda London Architectural Association School of Architecture keessatti baratte. Waggoota 30f gara Iraaq osoo hin deebi'in bara 2010 dizaayinii gamoo baankii biyyaalessaa Baagdaad akka hojjettuuf yoo gaafatamtu baay'ee miira keessa galtee akka turte dubbatteetti. Jarmanii Leebzigitti ka argamu gamoo BMW, Ispeenitti Zaragovaatti ka argamu riqichi Ispeen hojiiwwan Zahaa Hadiididha. Bara 2014 Baakuu Azerbaajaan keessatti ka hojjette dizaayiniin muuziyeemii dizaayinii filatamaa bara sanii jedhamee badhaafameera. Saa'udii Arabiyaa Riyaaditti daandii baaburaa lafa jalatti ijaaramuufis dizaayinii hojjetteetti. Arkitektoonni UK loogii Korneyaa akka agarsiisan Zahaan qeeqxeetti. Waggaa tokko dura gaaffiif deebii taasisteen dameen kun olaantummaa dhiirotaan kan dhuunfatame jettee turte. Yeroon barsiisutti barattoonni koo ciccimoon dubartoota hundi isaaniituu garuu dhawaataan dhabamaa deemu jechuun qeeqxe. Arkitektoonni dubartii dizaayina gamoowwan gurguddaa hamma hojjetan mana jireenyaa yookiin gamoo qaalii yoo hojjetan kan jedhu ilaalcha jallataa qaban ni mormiti. Dubartii ta'ee gamoo bareedaa samii tuqu hojjechuu akkan danda'u sirriitti mirkaneessa. Hojii dhiirotaa qofa jedhee hin amanu jechuun dubbattee turte.